Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa kan yeroo dheeraaf eeggataa turre takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa TikTok irra guyyaa dhaloota cinqii takka malee itti jijjiiruu dandeessan ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Your age in TikTok ka jedhu on TikTok waan jedhu haala salphaa ta'een haala kamiin guyyaa dhaloota TikTok irraa jijjiiruu dandeenya. Guyyaa dhaloota jijjiiruu maaliif barbaachisa? Namoonni baay'ee yeroo TikTok accountii banatan guyyaa dhaloota umurii waggaa 18 gad yoo gootan live seenuu dandeessanii gastii adda addaatiif akkasuma TikTok irratti viidiyoo hedduminaan isinitti fiduu kadaa'imaati jedhee waan yaaduuf isin rakkisaa jira. Live seenullee isin dhorkee jira jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een haala kamiin jijjiiruu dandeenya ka jedhu yeroo dheeraaf nagaafataa turtanii akkasuma seetingiin irraa jijjiiran hin turre riipoortiidhaan alaa jechuudha. Amma garuu karaa salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti TikTok irraa guyyaa dhaloota jijjiiruu ni dandahama jechuudha. Birthday waan jedhu kana irratti qurumaan asumarraa jijjiiruu dandeenya. Kan walii ilaallu ta'a obboleeyyan chaanalii YouTube Abdul App kanaaf haarayaa taatan yeroo viidiyoo kana daawwatan subscribein kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe ka jettu kana tuquudhaan akkasuma mallattoo beelii achitti isinii baaturra tuquun all ka jedhu irra erga keessanii booda laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata laayikii gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniitiif sheerii godha. Yaada keessanis koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan kallattiidhumaan gara TikTok irra deemuudhaan gara barnoota keenyaatti dabarfannaa jechuudha. Aappii TikTok irra seenuudhaan profaayilii keenya jala seennee gara seetingii deemuudhaan waliin ilaalla. Aappii TikTok kun as jira, isarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Sanaan booda egaa profaayilii keessan jala seentanii booda haala kanaa isinii baasa. Viidiyoo maxxanfamee hin jiru actually viidiyoo maxxanfamee yoo qabattan isaaluma kanaan asirratti argitu. Sararri sadan gubbaa jirtu ni jirti. Bakka seetingii deeman kana sarara sadan gubbaa jiru sanarra yeroo tokko tuqachuudhaan gara seeting and privacy deemna. Duraan gara takkaan barsiiseen ture waan kana gara riipoortiitiin warri san barbaadan amma seetingii mara seenuudhumaan salphaatti riipoortii keessa dhaquu dandeessu. Amma garuu karaa salphaa ittiin barzideetiidhuma argannutu nuuf dhufee jechuudha. Karaan sun garuu isinii bahuuf waan takka gochuu qabdu. Viidiyoo kana haga xumuraatti daawwachuudhaan sirreeffachuu qabdu. Hiriyoota keessan kanaan rakkataa jiraniif sheer gochuu qabdu jechuudha. Setting and privacy jala seenuudhaan duraan maal waliin ilaalle report problemii keessa seennee haala kamiin akka reportii gochuudhaan sirreessuu dandeenyu. Reportii yeroo goonee maaltu nuuf dhufa isa jedhu mara haala kamiin akka reportii irratti barreessan dabalatee waliin ilaallee turre. Account and profile jala seenuudhaan haala kamiin akka sirreessuu qabnu waliin ilaallee turre. Amma garuu salphaadha san hunda deemuun nurraan eegamu sararuma sadan kana tuqachuudhaan gara settingii adeemnaa jechuudha. Video ka duraanii sanas edasa akka argattan isinitti agarsiisa xumura irratti. Account ka jedhu ka jalqabaarra seennaa jechuudha. Setting and privacy jala erga seennee booda account irra yeroo seentan haala kanaan isiniif baasa. Account information waan jedhu ammallee jalqaba irratti arganna. Account information ka jedhu kana tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Account information irra yeroo seennu bakki lakkoofsa bilbilaa bakki emailii ni jira. Sanitti taane date of birth jedhee nuuf fidee jechuudha. Date of birth kana bilbila nama baay'ee yookaan immoo bilbili namoota baay'ee date of birth waan jedhu yookaan immoo bakka irraa guyyaa dhaloota jijjiiran kana hin qabu. Bilbilli kana qabaachuu danda'u yookaan TikTokiin kana fiduu danda'u karaa lamaani kan isin date of birth kan asitti argattan. Inni tokko karaa duraan isin barsiise saniin jechuudha. Karaa riipoortiitiin yoo duraan riipoortii gootanii jiraattan yookaan barreeffama sana itti ergitanii jiraattan riipoortii irratti date of birth waan jedhu kana asitti isinii baasa. Riipoortii booda akkasiin jijjiirtan carraas isiniif kennaa jechuudha. Karaan inni lammaffaan viidiyoo duraanii sana argachuun salphaadha, baay'ee salphaadha. Asuma TikTok kiyya jala seenuudhumaan mata duree playlistii jala yoo seentan playlistii jala barnoota TikTokii jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Karaan inni lammaffaa garuu kana irra baay'ee salphaadha. As keessaa argattu viidiyoo duraanii karaa ittiin riipoortii godhamu san jechuudha. Riipoortii erga gootanii booda bakka date of birth jedhu sana isiniif fidaa jechuudha. Viidiyoo san barnoota TikTokii kana jala seenuudhaan playlistii jala barnoonni dhimma TikTokii wal qabatee bakka takkatti hidhamee jira as jala argachuu dandeessu. Karaan inni lammaffaa kun isiniif bahu date of birth isin jettu kuni bilbila Oppo irratti yoo login gootan. Kanaafuu namaan illee naa godhina jijjiiri jechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu jijjiiruudhaaf egaa date of birth kanarra seenna. Yeroo irra tuqannee seenne your age on TikTok nuun jedha jechuudha. As jalatti date of birth date jedhee guyyaa dhalootaa isin guuttattan yookaan immoo yoo duraan guuttattanii hin jiraannes asitti argattu jechuudha.
Kanaafuu maal gootu asirratti tuquudhaan yeroo baay'ee dogoggorri namoonni TikTok irratti uuman maali bara dhalootaa kan amma 2025 irra jirra. 2025 irra jirra achirraa waggaa 18 hirrisuu danda'uu qabdu yookaan immoo bara dhalootaa san maal gochuu qabdu bara 19 keessa yookaan 2005 gad yookaan 6 gad gootanii guutuu qabdu. Sanaa ol taanaan garuu waggaan keessan yookaan umriin keessan ammallee 18 yookaan sanaa gad taha ammas isinitti cufa laayivii adda addaa seenuu hin dandeessanuu jechuudha. Kanaafuu bara 2005 gad gootanii guutuu qabdu jechuudha. bara 2000 takka 2002 yookaan immoo bara dhalootaa san mana 19 keessa 1999 yeroo mara yeroo Facebookii banattan yookaan immoo social media adda addaa yoo banattanii itti fayyadamuu barbaadan umurii keessan osoo waggaa 18 ol gootanii baay'ee bareedaa jechuudha. Kun egaa namoota waggaa sanaa ol ta'eef eeyyamamaa waan ta'eef namoonni baay'een guyyaa dhalootaa sin qalbeeffatan waan ta'eef bara 1992 godha osoo guuttanii baay'ee bareedaadha. 95 godheen jira bara 1995 sanaan booda gara baatii jira. Baatii san Jaanuwaarii Feebruwaarii ji'a 12 keessa guyyaa yookaan immoo baatii keessa dhalattanis ni filattu. Sarara gidduu kanarra tahuu qaba jechuudha. Wanni martinu sarara isa gidduu keessaa gurraacha'ee mul'atu kan isin godhataa jirtan. Garuu wanni inni bareedaa ta'e yeroo isin seevii gootan umuriin keessan meeqa akka ta'e isinitti agarsiisaa deebitanii idiit gochuu ni dandeessu jechuudha. So baatii keessa dhalattan baatii barbaadan irra gad haxaa'uudhaan gochuu dandeessu. Sanaan booda gara guyyaa jira. Guyyaa tokko haga 30 guyyaa itti keessa dhalattan guyyaa sanas filachuu dandeessu. Yoo feetan yoo dhiiftanis wanni inni rakkina fidu tokko hin jiru. Wanni guddaan maali? Bara san waggaa 18 ol gootanii guutuudha jechuudha. Erga san guunnee kaane seevii tuqanna. Seevii yeroo tuqanne umriin keenya meeqa akka ta'e nu agarsiisa. Waggaa 29 jechuudha ati sirriidha nuun jedha. Guyyaa dhalootaa keenya koonfirmii akka nuti goonu nutti agarsiisa. Haa ta'u rakkinaa miti goobaakii fi koonfirmii jira koonfirmii godhannaa jechuudha. Deebiteellee idiit godhachuu dadhabuun keenya ni mala yookaan immoo carraa kan sii kennuu dhiisuun keenya ni mala. Kanaafuu seeraan ilaallee koonfirmii goonaa jechuudha. Koonfirmii yeroo goone enjoy your experience nuun jedha. Jijjiiramee jira yookaan guyyaa dhalootaa keenya jijjiirrannee jechuudha. So guyyaa dhalootaa keenya ka duraanii irraa amma gara kanatti naaf jijjiirame. Kanaan booda yoo duraan umuriin keenya waggaa 18 gad tahe waan feene irratti fayyadamuu dandeenya. Laayivii seenuu dandeenya. Gastii nuun dhorkuu laayivii nuun dhorkuu haga feene irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dogoggora kana uumuu hin qabdanii irra deebitanii idiit godhachuu yeroodhaan sirreeffachuu qabdu. Obboleeyyan waan dhimma kana irratti dhimma barzideetii dhimma guyyaa dhalootaa kanaan rakkataa jiran maraaf sheerii gochuus hin dagatinaa isiniin jechaa eegan. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii akkasuma yaada keessan koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechaa eegan haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.